Fayyisaa. Anna Fayyisaa jette mana barumsaatti Anna Fayyisaatti waamamtaa? In dhufaa simbira iddoo mana keessanii achisa obboleessa isaa bira. Nugusee biraan dhufaa? Maaliin nan isin jedha? Abbaa dhadhamoo fira dhadhamoo nas bira dhufu? Abbaa keetii ani isin jedhaa? Maal sii godha? Innaa dhufu? Juusii naa bitaa, bibii naa kennaa, uffata naa bitaa waan barbaadan naa godha. Mite asuma warra nuguseetti jechuudha. Egaa akkuma isinitti meedha dubbiin ijoodha. Gubadhee ani bakka dhugaa waaqa dadhabe narra darbe jechuudha. Ani otoo bin jedhanii iddoon itti ce'anii wayii jiraate ni ce'a jechuudha. Waan isaa isinitti himaa kaameeraa dhaabuun qaba garuu akka kanatti isinitti hin dubbadhu. Naarrabsee bahee waan ta'eef Fayyisaanii waan jirus kaameeraadhaan sitti dhufa garuu cufeen sammuu koo sirreessee isinitti deebi'a. Akkaataan itti haasa'u sirreeffadhee jechuudha. Garuu shamarran hundi keessan akkanuma moo namichaadha seeliin kun koo kan koo hojjechuu kan hin dandeenye. Gin maalumaafuu of tasgabbeessee dhufa. Isa dhugaa dubbachuuf of tasgabbeessu malee akkanatti hin dubbadhu. Hai obboloota koo akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii nagaa waaqayyoo isiniif abaayyatu jirtuun isiniin jedha. Yaa fuula ibseen gara keessan dhufe yeroo ammaa kana namni keessummaan gaggeeffamee tureeyyuu garuu mucaa fidee dhufe jechuudha. Mucaa Fayyisaatti akkuma argitanii is kaameraa jissita. Maa fidee jedhee ani dudubbannaan baye jechuudha. Yeroon dubbadhu akkas godha waan ta'eef hin baye hundumaafuu in argitu jechuudha. Mucaan kun amma ol seenti malee yookiin teessi malee wanta as jiraatu fi lafiti ishittuu nan dubbadha hin jiru jechuudha. Garuu hundumaafuu si bayeessanni gowwaa barbaadi. Innaa mee maqaa ishii isinitti himtu? Anumtu maqaa ishii isa mana keessa waaman malee hin beeku. Sagalee kennuudha. Anna Fayyisaa. Anna Fayyisaa jette mana barumsaatti Anna Fayyisaatti waamamtaa? In dhufaa simbira iddoo mana keessanii achisa obboleessa isaa bira. Nugusee biraan dhufaa? Maaliin nan isin jedha? Abbaa dhadhamoo fira dhadhamoo nas bira dhufu? Abbaa keetii ani isin jedhaa? Maal sii godha? Innaa dhufu? Juusii naa bitaa, bibii naa kennaa, uffata naa bitaa waan barbaadan naa godha. Mite asuma warra nuguseetti jechuudha. Egaa akkuma isinitti meedha. Dubbiin ijoodha ooni. Mucaan hammuma reefu dhufte ani mucaadhaan maal godhin jedhaan isa malee jechuudha. Mucaan daa'ima. Akkuma argitu waggaan kee meeqa? 7 moo 8? 8 seentee awul kan buqifatte 7 booda kan buqifatanii. Innaa kanaafuu hundumaafuu bakka mucaa sossobime anuun waraaba nan dubbadha. Kanaafi Saamu'eelis itti sissinaan hin beekaa kaameeraarraa achi baase ishee kana jechuudha. Anamma dudubbadhee aaree waan baay'ee jenna Fayyisaa yeroo nani dubbadhu maal godha seetanii waan fidduun arga jedhee deema. Yeruma kamuu dubbii kamuu jechuudha. Kanaaf amma na jeeqee akka tasaallee isa dhugaa dubbachuuf amma sa'aatii sagaleetti nuu kadhatanii kadhatarra turre hin gaggeesse. Gaggeesse tachumaan ala tureeyyuu kan fidee dhufe qofaan argee jechuudha. Mucaa jechuudha. Finnaan waan dubbannee zimmiin jedhee maa fidde jennaani dubbii dhume jalumaa qori'ati silaa dubbiin dadhabduu naan jedhee inumaan dudubbadhe gaannan dubbadha yeroo baay'ee waan ta'eef jechuudha. Kanaafi asumatti dhiisee deeme. Bargit mucaa namaatiin bahin jedhu boodatti hin dhufa waan ta'eef yaada jiruu fi gaafii jiru dhimma narraa qabuu fi dhimma turee na tuttuquu fi isinittan hima jechuudha. Ani isa kana kakadheera. Ani mucaan mana kana hin guddattu. Wanti fedhe dhufe kana isinitti himeera. Hin guddattu. Kunoo ijoolleetu na jeeqee fi kaameeraan isitti dhagahamee saamitu na jeeqee kunoo fuutee achi taa'aa jirti ishiini. Kanaafi addatti taatetti ija keessa ilaala mucaan daa'ima xixinnoo baay'ee ittiin jedhu waan ta'eef ijoollee daa'imaa jechuudha. Kanaaf maal inni seetanii wanti
ani safaana mucaa kana iddoo kanatti guddisuuf tokkollee hin jiru. Bargit galtee iddoo guddattu iddoo turteetti numa dubbatti mucaan. Omtuun dhufu eenyuyyuu narraa addaa ba'u malee omtuun dhufu omaamtuun dhufu jechuudha. Aniif inni immoo gargar ba'u isa dhumaa ta'a. Isa dhugaa dubbachuuf isa dhumaa ta'a malee wanti nani mucaa kana guddisu hin jiru jechuudha. Namni dhugaadha nama gargaara garuu hin barbaanne gargaarsa isa karaa kanaa. Namoonni tokko tokko yaada bal'aallee naa ibsanii jiru. Daa'imti yoo si biratti guddatte boru warruma ishii barbaaddi kan jedhu isin jira isa kallattii dhugaatiin. Ani sallaalle silayyuu namni haadhoo fi boruun barbaadannaa guddate waan ta'eef. Garuu isuma maleedhaayyuu wanta sammuu koo keessa baqqaa anaaf isiniin addatti gaafii fi baqqaa wanti na aarsu jira qobaatti jechuudha. Akkasin laaltanitti otoo hin taane kallattii biraan laalaa jira waan ta'eefan. Baay'ee tokko natti ulfaata jechuudha. Kanaafi baay'ee cinqamaan jira dhugaa dubbachuuf amma mucaa yeroon arga wanta ta'e bishna ta'e dhugaa isiniin jedha. Yehoon akkattaan taasa'u qabaadhee miti kan inni naasa'e. Hundumaafuyyuu isa dhugaa dubbachuufi ooyyee waajjee kanaafi haasa'uu fedhees miti garuu hundumaaf haa ta'u. Torbee tokko boqodheen tureeyyuu gaarummaadhani bakka zimminarraa jedheen se'e surmaayyuu dhugaa baay'een gammadee dhiifama naan jedhee waan baay'ee kaameeraatti isinitti hin agarsiifne malee dhugaa dubbachuuf ergasiillee wanta baay'ee naa bitee dhiifama nennaa nama dhiifama godhaniif tokko dhiifama godhanii dhiisu garuu isa kana itti yaada jedheellee sammuu appirisheetiin goone jechuudha. Jechuun hin jajjabeessinellee otoon akkas jedhee keessa naa deebiti rigiisa jedhuun waa kana gochuu danda'a. Garuu inni calliseetuma kallattiidhaan fidee akkana gubuudha akkana godhan beeka. Maalumaafuyyuu garuu ittiin fufu isatu jedhe malee ittiin fufu. Caqcaqaadhaan jireenya koo keessatti caqcaqa'een jiraachuu qaba. Sijammar yoo caqcaqaan taane jireenya jiraachaa hin jirtu. Maaliif isin jedha wantoota sirrachuu qabu wantoota barbaachisuu hin qabne dubbattee malee hin sirreessitu jireenya kee keessatti. Caqcaqaa namni caqcaqaan kana bara nama sirriidha jechuudha. Maaliif zimmi jettee wanta ati furmaatatti kennitu hin jiru. Yeroo baay'ee waan dubbatteen gaafii deebii argatta. Dubbatteen namaa ibsita gaafii argatta. Gaafii namni sii kenne dubbattee itti ibsita jechuudha. Waa'ee kanarra deebi'uun koo immoo boruu rakkina natti uumuu sunatu beeka. Isa kalee natti dhufes waanan beekuuf maal gochuu akkan qabu silan beekuuf hin dubbadha jechuudha. Caqcaqinnatii miti. Lubbuu nama tokko amma too firri koo tokko nan guddadha asitti jedhee kootu numan jedhaan. Firri isaa tokko sotu asin taa'ee jiraadha jedhee numa jiraadhuun jennaan. Inni kuni garuu qobaadha. Sini galee dhugaa dubbachuuf amma firri koo tokko ilmoon iddoo tokkootii yookiin obboleettumti kuwaataa yookiin durbiinumti tokko asin taa'ee baradha asin jiraadha ta'ette dirqama amma yoomitti hin jennu ishii jenna malee. Firri isaas akkasuma intalli dootoo durbiin obboleettiin otoo ta'e taa'e jenna malee hin taa'in hin jennu. Garuu inni kuni hiikaa mataasaa danda'e qaba. Malee namni yoo nama bira taa'e yoo nama bira jiraate qobaa rakkoo hin qabu. Garuu dhimmichatu rakkoo qaba. Natti ulfaata jechuudha. Amma waanan dubbachaa jiru waanan irraan fedhe yeroo natti deebisu dhugaa dubbachuuf waan baay'ee natti dhaga'ama jechuun baay'ee natti dhaga'ama jechuudha. Kanaafi yeroo baay'ee nan callisaa nan dhiisa yoon jedhee anatti dubbiitu as deddeebi'a jechuudha. Ani achumatti akkuma kalee gargaarte waggaa 8 gargaaree mitumaa siin ga'e miti amma haati dhuftuufitti haati haala jirti jedhee miti hamma haati dhuftuufitti achuma teessu. Haati gaafa dhufte immoo maal akka godhan isaantu beeka. I don't know. Isas akkatti deemaa jirutti ittiin deemaa jiraan jechuudha. Kanaafi wanti mucaan na bira teessu tokkollee hin jiru. Dhufaatii natti dhufaatitu hin barbaadu. Alaan mattachu mattaa guddifatu iddoo dhumu duratti jirtutti jechuudha.
alaalumatti aguddifatu dum duratti jirtutti malee asittumaan barbaachisu gaarummaan ani godhuuf haa hafu jechuudha. Anna sakana dubbachuun barbaade baay'ee na dinqinaanen bargit viidiyoo na waraabsisu kana booda na dinqinaaniin viidiyoo waraabe jechuudha.